Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ashama harka fuune akkam jirtan dhaggeeffattoonni YouTube channel Soofummaa App bakkuma jirtanitti nageenyi kan koo kan jaalalaa fi kan kabajaa isin haadha qabachaa har'as barnoota haarawaan walitti deemnee jira. Viidiyoo har'aa keessatti YouTubein bara 2023 kana keessatti seera haarawaa baasee jira. Keessattuu namoonni YouTube channelin keessan monetized ta'ee qarshii hojjechaa jirtan seera kana sirreeffachuun dirqama isinitti ta'a jechuudha. Egaa torbee kana keessa dhaggeeffattoota kan koo karaa emailii keessaniitiin karaa YouTube Studiotiin ergaan isin dhaqqabee ni jira. Karaa emailii keessaniitiin ergaan tokko guyyoota 5 dura isin dhaqqabee jira. Akkuma asirratti argaa jirtan important YouTube partner program terms coming in this week isiniin jedhee kanaan dura isin beeksisee ture. Torbee kana keessa seerri haarofni YouTube partner programii tokko ni dhufaa jedhee YouTubein isin beeksisee jira. Egaa dhaggeeffattoota kan koo seerri kun maal akka fakkaatu bal'inaan karaa emailii keessaniitiin ergaan kun isin dhaqqabee jira. Ergaa kana guutumaan guututti dubbisuu ni dandeessan jechuudha dhaggeeffattoota kan koo. Keessattuu YouTube channelin keessan monetized ta'ee akka itti fufuuf asitti waliigaltee uumuu akka qabdan isin beeksisee ture jechuudha. Egaa kanumarraa ka'uudhaan dhaggeeffattoota kan koo karaa YouTube Studiotiin akkanumallee karaa YouTube Studio bilbila keessaniitiin akkuma asirratti argartan seerri kun gallakkifamee jira karaa emailiitiin. Kanaan dura torbee dhufu keessa seera haarawaa kana gad isiniif lakkifna jedhee ture YouTubein. So amma immoo seera kana gallakkisee jira. Seera kana immoo waliigaltee uumuun yookaan accept gochuun warroonni YouTube channelii keessan irratti qarshii hojjechaa jirtanii warroonni monetization taatan jechuudha dhaggeeffattoota kan koo itti fuftanii monetization keessan akka itti fufuu fi YouTubein keessan qarshii akka hojjetu kan godhuudha. Seerri kun waliigaltee kana akkamitti uumuu akka dandeessanii fi akkamitti seera kana fudhatama isaa argachuu akkaataa ittiin dandeessan accept akkaataa ittiin gochuu dandeessanii fi akkamitti YouTube channelii keessan irratti guutuu akka dandeessan guutuu viidiyoo kanaa keessatti ni ilaalla jechuudha. Egaa YouTube Studio keessan irratti YouTube Studio irratti ergaan kun isin dhaqqabee jira. Akkanumallee karaa Google Chrome yoo seentan YouTube Studio keessan irratti dhaggeeffattoota kan koo action required jedhee accept new terms to stay in the YouTube partner program and starting earning ads revenue jedhee asirratti isinii dhufee jira jechuudha. Fuulduratti akkuma asirratti argartan review and accept ka jettu jirti. Egaa akkamitti review gochuu fi accept gochuu akka dandeessan seera haarawaa YouTubein baase kana akkamitti accept gochuu fi review gootanii yookaan ilaaluu akka dandeessan har'a isiniin ga'a. Ani Mu'eedha. Egaa warroonni yeroo jalqabaatiif gara YouTube channelii kanaatti dhuftan subscribe gochuu hin irraanfatinaadha. Akkanumallee mallattoo notification kana tuquudhaan all irra gochuu hin irraanfatinaadha. Kana godhuudhaan yeroo hunda viidiyoo haarawaa yeroo gallakkisu nama hunda dura akka isin dhaqqabu gochuu ni dandeessu. Viidiyoo kana like gochuudhaan eegalaadha. Egaa dhaggeeffattoota kan koo akkuma duraan dursee isiniif ibsuudhaaf yaaletti guyyoota 5 dura karaa emailii keessaniitiin ergaan isin dhaqqabe kana hundi keessanii dubbistanii jirtan jedhee yaada. Egaa YouTubein seera haarawaa bara 2023 kana keessa baasee jira. Seerri haarofni kunis waa'ee short videooti. Short video jechuun viidiyoo daqiiqaa tokko gadi yookaan viidiyoo gabaabaa jechuudha. Egaa akkuma karaa emailiitiin ergaan kun isin dhaqqabe dubbistanitti dhaggeeffattoota kan koo ammaan booda YouTube irratti ammaan booda beeksifni viidiyoowwan gaggabaaboo ta'an irratti illee ni adeema. So viidiyoo gaggabaabaa kana irratti immoo beeksifnoonni adda addaa yoo kan deeman ta'e isinis qarshii irraa hojjechuu ni dandeessanii seera haarawaa baasee jira YouTubein. So akkamitti waliigaltee uumuu akka dandeessan kan isiniin gahu ta'a. Egaa dhaggeeffattoota kan koo seera kana waliigaltee akkaataa ittiin uumuu dandeessan osoo isinitti agarsiisin dura dhaggeeffattoota kan koo asirratti of eeggannoo tokko gochuu qabdanii seera kana warroonni YouTube channelin keessan monetized ta'e yookaan gara YPP program warroonni seentanii YouTube channelin keessan YouTube irraa fudhatama argatee qarshii irratti hojjechaa jirtan ji'oota 6 asitti seera kana waliigaltee yookaan hin uumin ta'e guutumaan guututti demonetized taatan yookaan immoo YouTube channelin keessan monetizationin keessan isinirraa ka'a jechuudha. Kunis hamma Juulaay 10tti kan seerri kun hangasitti seera kanaan waliigaltee uumuu akka qabdan YouTubein karaa ergaa emailiitiin isiniin dhaqqabee jira. Of eeggannoo cimaa akka gootan ji'oota 6 dhufan keessatti waliigaltee kana uumuu qabdu jechuudha dhaggeeffattoota kan koo. Amma gara YouTube Studio seennee haala ittiin accept goonuu fi review goonuu wajjin ilaalla. Akkuma asirratti argartan gara YouTube Studio keessan irra yoo seentan action required isiniin jedha. Accept new terms to stay in the YouTube partner program and starting earning short ads revenue isiniin jedha. Egaa gabaabumatti jechuudha dhaggeeffattoota kan koo short video dhaan irratti aadisiin yookaan beeksifni adda addaa akka deemuu fi qarshii hojjechuu akka danda'u gochuudhaaf seera kana walii galuu qabdan. Akkanumallee YouTube partner programming keessan akka itti fufuuf seera kana walii galtee uumuu qabdan isiniin jedhee jira YouTubein jechuudha. Ana miti YouTubetu isiniin jedhe. Kanaafiyyuu akkaataa ittiin walii galtee uumuu dandeessanii fi accept gochuu dandeessan amma wajjin ilaalla jechuudha. Egaa fuula YouTube Studio irratti ergaan kun warroonni isin dhaqqabanii fi yookaan immoo dagattanii dismiss gootan as irra dhuftanii earning ka jettu yookaan mallattoo $1 bakka itti argamtu kana irratti kilik gootanii ergasii immoo
salphamatti isiniif dhufa jechuudha. Seerri haarofni isin accept gochuu qabdan kun. Egaa earning yookaan bakka monetization kana mallattoon doolaara argamu kana yeroo tuutan gara fuula kanaatti isin fudhata jechuudha. YouTube partnerii ta'uu keessan haala kanaan isiniif fida jechuudha. Dhaggeeffattoota kan koo fakkeenyaaf kan koo irratti Hello Soofumar app you are a YouTube partner. YouTube partner turtanii isiniin jedha jechuudha. Dhaggeeffattoota kan koo isa jalatti dhaggeeffattoota kan koo seera kan akka fudhatan jechuudha. Dhaggeeffattoota kan koo yookaan accept akka gootan haala kanaan asirratti isiniif fidee jira jechuudha. Dhaggeeffattoota kan koo akkuma asirratti argartan ammaan booda fuula isaa jijjiiratee jira. Wantoonni kunneen itti dabalamanii jiranii kanaan dura akkanatti hin dhufu jechuudha. Dhaggeeffattoota kan koo isa garraa irratti argamu YouTube partner ta'uu keessan kan isin beeksisu qofatti dhufa jechuudha. Asirratti earning yookaan monetization irratti amma immoo seerri haarofni kun galakkifamee wantoonni tokko tokko itti dabalamanii jiranii. So dhaggeeffattoota kan koo walumaa galatti guyyaa har'aa akkaataa ittiin seera kana guuttan yookaan waliigaltee uumtan isinitti agarsiisa. Asirratti of eeggannoo gochuu kan qabdan dhaggeeffattoota kan koo seera kana yoo kan hin guunne ta'e ji'oota dhufan jahanniin booda YouTube chaanaliin keessan demonetized ta'a yookaan immoo YouTube chaanalii keessan qarshii hojjechuu ni dhaaba jechuudha. Kanaafiyyuu warroonni YouTube chaanaliin keessan keessattuu monetized ta'ee qarshii hojjechaa jirtan seera kana waliigaltee isaa mootana uumuu qabdanii. Kanaafiyyuu waliigaltee kana uumuudhaan amma immoo steppiidhaan isinitti agarsiisa. Sirriitti na hordofaadha. Egaa ergaan kun dhaggeeffattoota kan koo gara fuula YouTube Studio aappii YouTube Studio warroonni bilbila keessan irraa qabdan jechuudha. Karaa YouTube Studio irratti illee dhufee jira. Akkanumallee Google Chrome keessa illee yoo seettan salphumatti gubbaa kanarratti ni argatu jechuudha. Action jedhee asirratti attention godheeti ergaa kana kan isin ga'e fuulduratti dhuftanii warroonni Google Chrome irratti YouTube Studio fayyadamtan review and accept kayyatu kana kilik gootan jechuudha. Seera kana walii galtee uumuudhaaf akkanumallee warroonni YouTube Studio itti fayyadamtan jechuudha. Aappii YouTube Studio itti fayyadamtan YouTube Studio irra ni seentu. Ergasii immoo akkana dhuftanii earning yookaan monetization kajettu kan mallattoo doolaara fakkaatu kan erga tuqxanii booda gara fuula kanaa isin geessa jechuudha. Dhaggeeffattoota kan koo ergasii immoo asirratti review and accept kajettu jirti. Ishee irratti kilik gootan jechuudha al tokko. Ergasii haala kanaan garanti si fudhata. Dhaggeeffattoota kan koo review updated terms isiniin jedha. What is changing? Maaltu jijjiirame isiniin jechaa jira dhaggeeffattoota kan koo. Egaa dhaggeeffattoota kan koo wanti jijjiirame akkuma duratti isiniif ibsuudhaaf yaale YouTube'n viidiyoowwan gaggabaaboo ta'an yookaan short video jedhaman irratti illee beeksisa akka deemu godhee jira. Kanaan dura short video irratti ni deema garuu kaffaltii hin qabu. Ammaan booda immoo nuufis kaffaltii nuuf uuma jechuudha. Sirriitti dhaggeeffattoota kan koo bal'inaan so seera kana immoo seera YouTube godhee monetization keessanillee akka isinirraa ka'u gochuu ni danda'a waan ta'eef steepii lama guutuu ni dandeessanii. Steepii jalqaba base terms isiniin jedha. Isa kana irratti reviewtu jira. Steepii lammaffaallee akkanuma jechuudha dhaggeeffattoota kan koo. So steepii tokkoffaa kana irratti review kayyatu jirti. Ishee fuulduratti mallattoo magariisaan jechuudha. Ishee irratti kilik gootan. Ergasii gara fuula kanaatti isin fudhata jechuudha. Dhaggeeffattoota kan koo fuula kanarratti waa'ee short viidiyoon kun akkamitti hojjechuu akka danda'u, akkamitti calculate ta'uu akka danda'u wantoota baay'ee jechuudha. Taaksiin isaa maal akka fakkaatu qarshii isiniif kafale waan ta'eef YouTube'n keessan irratti viidiyoo gaggabaaboo yoo galakkiftan ammaan booda beeksifni irratti adeemama waan ta'eef wanta hunda asirratti dubbisuu ni dandeessanii. Tokko lama sadii jedhee itti fufa jechuudha. Kan hundayyuu dubbisuudhaan irraa hubachuu ni dandeessanii. Yeroo itti aanu immoo viidiyoo biraatiin bal'inaan waliin ilaalla tokko tokkoon jechuudha. Isin gara dhumaarra dhuftanii jechuudha. Gara dhumaarra dhuftanii dhumarratti I accept the base terms kajettu jirti. Ishee irratti saanduqa kanarratti right gootan. Ergasii immoo dhaggeeffattoota kan koo right erga gootanii hundi keessanuu asirratti wanti hubachuu qabdan saanduqa kanarratti right gochuu hin irraanfatinaadha. Ergasii immoo accept kajettu kana ishee irratti kilik gootan. Akkuma amma asirratti argartan steepiin tokkoffaa right isiniif godha. Fuulduratti akkuma amma argartan view isiniin jedhee base terms right isiniif godha jechuudha. Steepii tokkoffaa haala kanaan darbuu ni dandeessu. Gara steepii lammaffaatti dabarra. Ammas steepii lammaffaa irratti watch page terms isiniin jedha. Fuulduratti immoo review kajettu kana tuquudhaan steepii lammaffaallee sirreeffachuu ni dandeenya. Review kajettu kana irratti kilik gootan. Ergasii ammas barreeffamni isaa jalqabaatiin wal fakkaatu bal'atu jira. Barreeffama kanallee yeroo itti aanu maal akka of keessa qabate isiniif qabadhee dhufa. Gara dhumaarra dhuftanii asirratti I accept kajettu irratti saanduqa kanarratti right gootan. Saanduqa kanarratti right erga gootanii booda accept kajettu kun gara magariisaatti isiniif jijjiiramti. Accept kajettu kanarratti kilik gochuudhaan waliigaltee lammaffaa yookaan steepii lammaffaallee darbuu ni dandeessanii. Accept kajettu kana kilik gootan. Egaa akkuma asirratti argartan steepiin tokkoffaas right ta'eera, steepiin lammaffaallee right ta'eera. Ammas gara dakaa dhuftanii submit kajettu jirti. Submit kajettu kana tuquudhaan seera haarawaa short viidiyoo irratti YouTube'n baase kana waliigaltee ni uumtu jechuudha. Submit kajettu kana kilik gootan.
Egaa akkuma asirratti argartan start earning from short feed ads isinin jedha. Kana jechuun short video irratti beeksifni akka adeemuu fi irraa qarshii hojjechuu akka dandeessan asirratti illee walii galtee uumtanii yookaan on godhatan jechuudha. Yookaan immoo short video keessan irratti beeksifni hin adeemu. Beeksifni hin adeemu taanaan immoo qarshii irraa hojjechuu dandeessanii. So go turn on ka jettu kana click gootan. Go turn on ka jettu kana click gochuudhaan beeksifni akka short video keessan irratti adeemu ni gootanii. Akkanumallee qarshii akka irraa hojjechuu ni dandeessu jechuudha. Beeksifni short video keessan irratti yookaan video gabaabaa keessan irratti yookaan adeemu ta'e qarshii irraa ni hojjetu waan ta'eef go turn on ka jettu kana click gootan. Ergasii gara fuula kanaatti isin fudhataa dhaggeeffattoota kan koo ammas akkuma asirratti argartan akka beeksifni short video keessan irratti deemuu fi isinis qarshii irraa hojjechuu akka dandeessan isinin jedha. Kanaafiyyuu on godhadha isinin jedha. Asirratti turn on ka jettu kana click gochuudhaan beeksisa short video irratti akka deemu gochuu ni dandeessan. Qarshiis irraa hojjechuu ni dandeessan. YouTube channel keessan irratti video gaggabaabaa daqiiqaa tokko gadi gaggalakkisuudhaan jechuudha. Turn on ka jettu kana click gochuudhaan walii galtee ni uumtu jechuudha. Egaa ammas gara dhumaa irratti nu dhuftu jechuudha. Dhaggeeffattoota kan koo barreeffama baay'eetu jira. Barreeffamni kunniin short videoon akkamitti kaffalamu akka isiniif kaffaluu fi wantoota tokko tokko of keessa qabatee jira. Yeroo biraa qabadhee isiniif dhufa video gabaabaa jechuudha. Seera akkamitti short video hojjechuu akka dandeessan, kaffaltiin isaa maal akka fakkaatu guutumaan guututti 1 2 3 4 5 jedhee hanga 5tti isiniif kaa'ee jira. Poolisii short video guutumaan guututti asirra isiniif kaa'ee jira. Isa yeroo biraa video gabaabaadhaan walitti deebi'uu ni dandeenya. Amma walii galtee uumuudhaaf dhumarra dhuftanii saanduqa kanarratti right gootan. I accept ka jettu kanarratti saanduqa kanarratti right gootanii inni kun step sadaffaadhaa fi isa dhumaati dhaggeeffattoota kan koo. Ergasii immoo accept ka jettu kana click gochuudhaan short video irratti beeksifni keessan on akka ta'u gochuu ni dandeessan. Qarshiis irraa hojjechuu ni dandeessanii. Kanaafiyyuu accept ka jettu kana click gootan. Egaa akkuma asirratti argartan accept goonee walii galtee uumnee jirra dhaggeeffattoota kan koo. Ammaan booda YouTube channel keessan irraa short video irratti qarshii hojjechuu ni dandeessan. Active ta'ee jira. Short video ads active ta'ee jira. Watch page ads active ta'ee jira jechuudha. Kana jechuun lamaan isaaniiyyuu murteessaadha short videodhaaf jechuudha dhaggeeffattoota kan koo. Kanaaf haala amma isinitti agarsiise kanaan short video bilbila keessan irratti qarshii akka isiniif hojjetu beeksifni akka irratti adeemu gochuu ni dandeessan jechuudha. Seerri haarofni YouTubein baasee jechuudha short video irratti kana fakkaata dhaggeeffattoota kan koo. Egaa haala kanaan seera kana ulaagaalee kanneen guutuudhaan short video irraallee qarshii hojjechuu ni dandeessan. Akkanumallee short video irratti beeksifni akka adeemu gochuu ni dandeessan jechuudha. Egaa bifa kanaan YouTube partner taatanii itti fufuu ni dandeessanii. Garuu seera kana steppiin amma isinitti agarsiise kanaan yoo hin guutin ji'a 6 booda dhaggeeffattoota kan koo YouTube channelin keessan demonetized ta'e yookaan fudhatama hin argatu. Monetizationiin isinirraa ka'a jechuudha. Kana jechuun qarshii hojjechuu hin dandeessan YouTube channel keessan irratti jechuudha. Seera kana haala kanaa walii galtee uumuudhaan sirriitti qarshii keessan irraa hojjechuu ni dandeessanii. Asirratti full monetization yookaan mallattoo doolaaraa kanarra yoo seentan akkuma asirratti argartan haala kanaan jijjiiramee bifa kanaan isin dhufa. Bifa kanaan isin dhufe taanaan egaa asirratti qarshii hojjechuu ni dandeessu jechuudha dhaggeeffattoota kan koo. Egaa bifa kanaan seera YouTubein haarawaa baase bara 2023 kana baase irratti walii galtee uumuudhaan monetizationiin keessa yookaan fudhatama YouTube channel keessan irraa argattan itti fufuu ni dandeessanii. Warroonni seera kana hin guunne garuu tasumayyuu ji'a 6 booda monetizationiin keessan isinirraa ka'ee demonetization taatan jechuudha. Kanaaf of eeggannoo akka gootanii fi seera haarawaa YouTubein bara 2023 kana baase haala kanaan sirreeffachuudhaan itti fayyadamaa isiniin jechuu barbaada. Yeroo itti aanu seera tokko tokko YouTubein warroonni monetization hin ta'in seera tokko tokko jijjiiree jira. Seerri inni jijjiire kana keessa short videoon isa tokkodha. Kanaan dura seera YouTube keessatti yookaan ulaagaalee YouTube guutuu qabu keessa short videoon hin jiru. Amma immoo short videoon itti hidhamee jira. Video gabaabaadhaan wal argina. Barnoonni kan koo kanarraa kana fakkaata. Videoon kun nama hunda ni tajaajila ni fayyadeettanii yoo yaaddan like share gochuu hin irraanfatinaa. Warroonni YouTube channel kanaaf haarawaa taatan immoo subscribe godhaa. Yeroo biraa barnoota biraatiin walitti deebina. Horaa bulaa.